Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii sarara diimaati. Qophii keenya sarara diimaatiin torbaniin dhimmoota garaagaraa yakkoota garaagaraa raawwatan wantoota hawaasa keenya biratti safuu ta'an bartee sirrii hin taane iddoo garaagaraa yeroo isaa raawwataman nutis hordofnee namoota gocha badaa raawwatanii fi akkamittiin akka isaan raawwatan hordofnee hawaasa biraan kan geenyu akkasumas hawaasni akka irraa baratuuf akka irraa of eeggatuuf gocha nuti karaa miidiyaa keenyaa hojjechaa jirudha. Amma torban kanaafis immoo magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Dhibaayyuutti argamnee jirra. Kutaa magaalaa Dhibaayyuutti egaa daa'imni tokko osoo gara mana barumsaa deemaa jirtu butamtee daa'ima butamte sana egaa ukkaamsuudhaan namoonni murtaa'e wal ga'anii daa'ima sana erga dhoksanii booda qarshii maatii daa'ima sana gaafachuudhaan yakka garaagaraa hojjechuudhaaf yeroo isaan yaalitti gaggeessaa turan odeeffannee gara kutaa magaalaa Dhibaayyuu deemnee jirra. Waajjira poolisii kutaa magaalaa Dhibaayyuu waliin turtii taasisnee haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti amma immoo qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Dhibaayyuutti argamna. Isaan waliin turtii taasisnaa maaltu jira maaltu raawwate kan jedhu isaan waliin kan ilaallu ta'a. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura nu hordofaa. Odeeffannoo tokko dhageenyeeti gara keessan kan dhufne odeeffannoon kunis daa'imni Abir Irmiyaas jedhamu tokko magaalaa kana keessa kutaa magaalaa keessan keessatti akka inni ukkaanfamee namoonni yakka garaagaraa raawwachuudhaaf yeroo isaan yaalan dhageenye turame sun maaltu jira maal hawaasaatti fagootu? Tole dhimma daa'ima Abir Irmiyaas ilaalchisee Abir Irmiyaas gaafa 3/8/2016 magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Dhibaayyuu aanaa horaa bakka addaa Ullagab iddoo jedhamutti kan inni ukkaanfame. Eeruun kun qaqqabe gaafa 4 ganama abbaa daa'ima kanaatiin daa'imni koo guyyaa kaleessaa mana barumsaa deemuudhaaf manaa ba'ee garuu manatti hin deebine galgala edaa naannoo sa'aatii 1:00 namni naa bilbilee mucaan kun nu bira jira. Qarshii miliyoona 5 yoo fiddee mucaa kana argachuu dandeessa kan jedhu naaf bilbilanii jiru kan jedhu eeruu dhufee nutti kennatee ture. Bu'uuruma kanaan nus immoo kallattii hundumaatiin bilbila abbaa isaatti bilbilame irraa ka'uudhaan akkasumas immoo eenyu ta'uu danda'a kan jedhu akka adeemsa poolisii tokkootiin qorachuu jalqabne yeroo adda addaa maatii isaatti maatii daa'imaa kanaatti bilbilamaa ture. Birrii kanan fiddu taanaan daa'ima keessa jalaa ajjeesna akkas goona kan jedhu itti deddeebi'anii sodaachisaa turan jechuudha. Isa booddee qarshiin kun lakkinatti baay'ataa qarshii kana naaf hir'isaa kan jedhu abbaanis itti dubbachaa ture. Haaluma kanaan qarshii jalqaba miliyoona 5 irraa kaasanii hanga miliyoona 2tti waliif deddeebisaa turanii ani ammana nan fidaa ammana malee kan jedhu kakaasaa fi ture namni yookiis shakkamaan daa'ima Irmiyaasiin ukkaamse kuni dhumarratti miliyoona 2 waliif galanii miliyoona 2 erga waliif galanii bakka inni itti qarshii isaa nageessee daa'ima isaa fudhatu asuma kutaa magaalaa keenya aanaa dirree keessatti hin beellamanii innis guyyaa 3ffaa irratti qarshii miliyoona 1.5 konkolaataa mataa isaatiitti fe'ate gara aanaa dirree deemuudhaan shakkamtoota isatti bilbilaa turan kana bilbilaan wal argee bakka itti isaan waamanitti deeme qarshii kana kennee daa'ima kana harkaa baafachuu danda'eera. Haa ta'u iyyuu malee qarshii kana gaafa kennuu deemu garuu nutti hin beeksisne nu garuu kallattii biraatiin hordofaa turreerra shakkamtoota kana eenyufaa ta'uu danda'a kan jedhu hordofaa turreerra. Bu'uuruma sanaa nu dhossee kan inni achi deeme yaa'u akkanatti fakkaatutti daa'ima kana yoon waa'ee birrii kanaa kaasee na jalaa ajjeesuu danda'u poolisiitti muukoo yoo dhaga'e kan jedhu wayiiti ergasiiti maatii yookiis abbaa daa'ima kanarraa odeeffannoo arganne. Kanaaf utuu nutti hin himin daa'ima kana birrii kana geessee fuudhee galee maatiin daa'ima kanaa argachuudhaaf jedhanii
qarshii kana kaffalanii turanii qarshii kana akkuma kaffalaniin eessatti akka kaffalan namoota akkamii akka isaan irraa qarshii kana fuudhee eeruu atattamaan dhufanii nuu kennanii. Isa booddee daa'imni kun argamuusaa guyyaa sadaffaatti innis nutti himee haala kanaaniin fudhadhee gali kan jedhu. Isa booddee shakkamtooti kun ammas hin qabaman taanaan hawaasa keenyaaf uummata keenyaaf yaaddoo guddaadha waan ta'eef qabamuu qabu kan jedhu onneeffanneenus hojii keenya itti fufne. Isa booddee daa'ima kana haala isaa nama akkas isa ukkaamsuu danda'e akkamittiin akka ukkaamsuu danda'an gaafa qorannutti kallattiin inni manaa ba'ee gara mana barumsaa deemu daandii asfaaltii irra dhaabbatanii baajaajiidhaan akka nama geejjiba kennuufitti eessa deemta jennaan kallattiin inni mana barumsaa dhaqu sun daandii Qaajimaa jedhama. Qaajimaadhaa jedhanii mucaa gaafa gaafatan mucaan isa eeyyee isa booddee baajaajii sana keessa seensisanii erga seensisanii booddee bakka mana barumsaa inni itti baratu sana bu'ee gaafa asitti na buusaa jedhuuni cuubeedhaan sodaachisanii mucaa ukkaamsanii magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa keenyaa keessaatii gara aanaa Dirree gara sanatti fuudhanii qajeelanii sodaachisanii ukkaamsanii jechuudha. Ergachi qajeelaniiti yaa'u achitti mana onaa keessa akka dhaqanii bushanii ergasii guyyaa lammaffaa immoo barii halkanii fuudhanii ba'anii bosona keessa gashanii suuraa bosona keessa daa'ima sana kaa'anii suura kaasanii daa'imni isaanii rakkoo keessa akka jiru ajjeesuuf akka jedhan suura ergaa fi akka turanitti jechuudha. Maatii daa'ima kanaatti. Kana nutti himee isa booddee yaa'u qorannaa keenyaan eenyu ta'uu danda'a kan jedhu odeeffannoo tokko tokkoonnis shakkamtoota amma qabnu kan bilbila sanallee qorachuudhaan waan adda addaa tokko qorannee torbee lammaffaa irratti mucaan gallikkafamee torbee lammaffaa irratti eenyu akka ta'an erga bira geenye booddee shakkamtooti kun immoo eessatti argamu kan jedhu akkamittiin qabuu dandeenya tooftaa akkamittiin qabuu dandeenya kan jedhu tooftaa mataa keenyaatiin asuma magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Dhibaayyuu naannoo aanaa Dirree bakka addaa Qaajimaa jedhamutti akka isaan socho'an bu'uuruma odeeffannoo arganneen gara sana deemne naannoo Qaajimaa kanas immoo gaafa deemnu shakkamtooti kun uffannaa akkamii akka isaan uffatanii jiran motora akkamiitiin akka deemaa jiru odeeffannoo waan arganneef nuti utuma hordofaa jirru motora kana argine. Hello chief nagama. Indaga. Ila shakkama dhimma daa'ima ukkaamsuutiin barbaadaa jirru tokko. Amma mootoraan nu bira darbeera. Jaakettii diimaa uffatee jira. Kanaaf dafiitii asfaaltiitti ba'aatii nu qabaashi. Asfaaltiitti ba'aa dafaa qabaashi akkas hin biran dabarre. Ayyee. Haa ta'u. Amma iddoon kun iddootti shakkamaan jalqabaa argame bira geenye jirra. Shakkamaan jalqabaa motora oofaa poolisoota harkaa ba'ee poolisoonni fuuldura jiran immoo itti eeggachaa jiranidha. Tarii poolisoota fuuldura jiran bira immoo yeroo geenyu miira akkamitti isaan bira ture akkamitti nama kana to'annoo jala oolchuudhaaf tattaaffii gochaa turan kan jedhu waliin ilaallaa haga xumuraatti nu faana tura.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo magaalaa Dirree iddootti shakkamaan jalqabaa to'atame geenye jirra. Shakkamaa jalqabaa kana kan to'atan poolisiin ana bukkeetti argamu. Mee maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii mala barru? Maqaan kiyya Inspektar Olaanaa Daalee Urjaa jedhama. Gaheen hojii kiyya hoogganaa poolisii aanaa kanaati. Namoota yakkaan shakkaman kana bifa kamiin to'achuu dandeessan? Odeeffannoo yakki kun raawwatamuu isaanii qabna. Yeruma kana hordoffii nutis gama keenyaan gochaa turre. Guyyaa kana immoo itti gaafatamaa kutaa qorannaa yakkaa kutaa magaalaa Dhibaayyoo kata'an Inspektar Lalisaan nama kootii diimaa motora walii yaabbatee gara keessan dhufaa jira. Namoota shakkinu keessa inni tokko waan ta'uu danda'uuf karatti daddafaatee tamannoo qabaa jennaan dabneetiin miseensa fudhannee daandii irratti baanee motorri kunillee magaalaa Bishooftuutu gara magaalaa Dirree ka deemu karatti qabnee to'annoo jala erga oolchinee qulqulleeffanneen booda ijoollee dhimma kanaan shakkamtu ta'uu isii hubanne. Shakkamtoonni nu harkaa bahuudhaaf yaalii godhanii turani. Tooftaatti fayyadamnee tooftaa poolisii ta'an fuuldurattis dabarsinee humna namaa kennee turre. Humna namaa fuuldura jiru san kutee yoo deemne humna namaa fuula jiru san kutee akka hin deemne waan beeknuuf al tokko anis fuulduratti ba'ee humni gadiillee karaatti ol ba'e. Akka jala bahuu akka hin dandeenye arge xiqqoo darbee ka'ee dhaabbatee jira. Dursinee suuraa qabnaa turreeyyuu hordofaa waan jiru suuraa sanis wal faana yoo wal madaalsifne namichi shakkinu isuma ta'uu isaa erga qulqulleeffanneen booda namichi mucaan isin nuu bilbiltan isa ta'uu mirkaneeffanneerra koottaa fudhaa jennee atattamumaan dhufanii nurraa fudhatan. Yakki erga sanii erga ijoollee kun qabamtee amma yakki tokkollee magaalaa kanatti raawwatamee hin beeku. Iddoo sanatti walumaan qabnee erga qabnee booddee motora sanas shakkamaa sanas fuunee gara waajjiraa dhufne. Erga gara waajjiraa dhufnee taatee kana yaa'u akkuma bu'uuruma akkaataa qorannaan gaggeeffamuu qabuun qoranne. Erga qorannee booddee taatee kana yookiis immoo yakka kana ofii isaaniitii nama 5 ta'anii akka raawwatan shakkamtoota 5 ta'anii akka raawwatan innis jecha amantaa isaa nuu kenne. Isa booddee shakkamtoota 5 kana keessaa amma isa qofa kan qabame warra afan immoo akkamittiin qabachuu dandeenya kan jedhu siisteema mataa keenyaa fayyadamuudhaan shakkamtoota nama biraa immoo gaafuma sana sa'aatii dheeraa utuu kan walirraan fagaatin magaaluma Bishooftuu kutaa magaalaa Calalaqaa aanaa Erer keessatti nama 2 deemnee qabnee shakkamaa arfaffaas gaafuma sana kutaa magaalaa keenya naannoo Zuqqaalaa jedhamutti qabachuu dandeenya jechuudha. Isa booddee erga qabannee booddee garamitti gallee shakkamaa 5ffaa barbaaduutti kaanee guyyaa sana garuu ammas dabalataan shakkamtoota kanarraan ala qarshii kanaan maal akka isaan bitan qarshiin kun eessa akka jiru gaafa qorannu qarshii kana keessaa 1,160 motora Appaachii shakkamaan inni tokko akka bite nutti himee shakkamaan gaafa inni nutti himee jedhu mootorri kun mootora jalqaba shakkamaa harkatti qabne ta'uusaa mirkaneeffannee lammata qarshii kana keessaati wanti isaan ittiin bitan shakkamaan inni waannaan yookiis immoo yaada kana daa'ima kana ukkaamsuudhaaf yaada kana fide shugguxii tokko birrii 140 bitee nama bira akka inni kaa'e gaafuma sana jecha amantaa isaa irraa fuune. Isa booddee shugguxiin kun bakka inni dhokatee jiru guyyaama sana ajaja sakattoomsaa baasuudhaan aanaa Dirree keessaa dhannee sakattaanee shugguxii sana qabnee jirra jechuudha. Shakkamtooti kun shakkamtoota kana keessaa shakkamaa tokkotu maatii daa'ima kanaatii fi daa'ima kana beeka. Haalli beekumsa isaatii hojii guyyaa hojjeta ture. Maatiin daa'ima kanaa immoo ijaarsa manaarra turan. Yeroo ijaarsa manaarra turanitti haala qabeenya isaanii hin beeka jechuudha. Ga'umsa isaanii hin beeka. Dabalatees immoo daa'imni kun isaaniif tokko isa qofa jechuudha. Kanaaf jaalala isaanii daa'ima kanaaf qaban hin beeka. Lammaffaas immoo qarshii gaafatu kana argachuu akka danda'u waan tilmaame qaba jechuudha. Kanaaf achi yeroo hojjechaa ture daa'imni kun mana kamii ba'ee daandii kamirra deemee
gara mana barumsaa akka dhaqu baajaajii eessaa akka qabatu hin beeka waan ta'eef shakkamtoota warra hafan mariisisuudhaan daa'ima kana akkasittiin yoo qabne ukkaamsine qarshii amma kana argachuu dandeenya. Kanaaf kana hojjennu jedhanii mari'atanii irratti walii galaniiti gara daa'ima kana ukkaamsuutti galan jechuudha. Qarshii kana qarshii hedduusaa achi keessaati kan qumaara nyaachise tapha qumaaraa taphatee kan qumaara nyaachise hin jira. Qarshii baay'ee isaa immoo bashannanatti kan fixan jiru. Qarshii isa kaan immoo akkuma jalqaba kaasee motora bituu, shugguxii bituu waan akkas akkasiitti kan fixan hin jiru jechuudha. Kanaaf qarshii muraasa harkatti qabnee jirra. Kanaaf qarshii fudhatan sana keessaa kan immoo bade sunis qarshii gahee isaatii fudhatee badeera waan ta'eef qarshii amma ta'e garuu shakkamtoota amma qabaman kan harkatti qabnee jirra. Qarshiin callaan qabame isaan harkatti hagam ta'a? Kan harkatti qabame gara 1,131,300. Meeshaan shugguxii isaan bitan suni tarii maddi isaan beekama iddoo akkasirraa bitanii yookaan sana qorachuudhaaf itti adeemneerra ammas ittuma jirra. Shakkamaan shugguxii kana bite ani iddoo akkasiitti nama akkasiirraa bite kan jedhuun kaasa. Nama sana garuu teessoo isaa akka hin beekne maqaa isaa garuu hin beeka. Galmeen dhimma daa'ima kanaan wal qabatee jiru yeroo gabaabaa keessatti wanti qoratamuu qabu hundumtuyyuu duguugamee baajaajii isaan ittiin illee daa'ima kana ukkaamsan baajaajii kana abbaa baajaajii irraa gaafa fuudhan akka nama hojii dhuunfaa yookiis immoo hojii nagaa hojjechuudhaaf irraa fudhateetti nama ollaa irraa fudhatee deemanii shakkamtooti kuni bal'inaan galmeen isaa qoratame yeroo ammaa sadarkaa mana murtii irratti banamuudhaaf yookiis immoo sababa cufiinsa mana murtiitiif malee abbaan alangaas xumureera galmeessa xumurameera jechuuf hin danda'amu. Amma murtii qofaaf mana murtii irratti dhiyaate murtii isa dhumaa kennuudha malee galmeen xumurameera jechuuf hin danda'amu. Daa'ima ukkaamsanii fudhachuu kun yeroo baay'ee amma argaa jirrutti baay'inaan nama maatii sana hin beekne miti kan godhamaa jiru. Yookiis immoo kan yakki kun raawwatamaa jiru yeroo baay'ee namuma naannoo isaanii jiru firaanis yeroo inni raawwatu hin jijjira. Haa ta'u iyyuutii malee daa'ima isaanii garuu yeroo isaan itti ba'anii firoo isaan itti galan daa'imni ofirraa ittisee hin danda'u. Odeeffannoo guutuullee nama biraatiif iyyatee dirmachiisuu hin danda'u. Kanaaf hanga danda'ametti mana barumsaa kan dhaqan yoo ta'e mana barumsaatiin ga'uu isaanii mirkaneeffachuun dirqama. Yeroo ba'an illee akkasuma hordofanii manaan ga'achuun dirqama. Akkasumas immoo daa'imni wanta xiqqootiin waan gowwoomfamanii waan hin taane keessa galuu danda'aniif waan hin taaneen illee akka isaan hin gowwoomfamne daa'ima isaanii gorsuun barbaachisaadha jechuudha. Namumti adda addaa dhufee yoo kanan sii godhaa kanan sii bita jedhee callifamanii gowwoomfamanii duukaa deemuu akka hin qabne. Akkasumas immoo hawaasni illee nama addaa yookiis immoo namna fuula aaraa naannoo isaatti yeroo argu haalli sochii isaatii maal jedhee daa'ima naannoo isaaniis haa ta'u akka kamiin iyyuu hordofee odeeffannoo qaama nageenyaatiif kenne haala kanaan yakka ofirraa ittisuun barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu yakki daa'immanii wajjin wal qabatee jiru baay'ee kan nama dhukkubsuudha. Meesiin akka nama tokkootti gara ogummaa keessan keessaa baatan akka nama tokkootti maaltu isinitti dhaga'ama yakka akkasii daa'imman irratti gaafa raawwatu? Dhugaadha yakki daa'imman irratti raawwatu daa'imni yeroo baay'ee jalqaba sii kaaseera. Hamaaf gaarii baay'ee adda baasanii hin beekanii. Kanaaf bakka itti deeman bakka itti nama geessan waanuma namni itti dubbatu dhugaas hunduma isaa jechuudha. Kanaaf hanga danda'ametti daa'imni deeggarsa hawaasaa bal'aa barbaada jechuudha. Akka nama kaanii yeroo fakkeenyaaf daa'imni tokko bakkeetti iddoo hin taanetti argamu qaamni hundumtiyyuu daa'imni kun maal ta'e jedhee gaafachuu danda'uu qaba. Deeggaruudhaaf illee qophii ta'uu danda'uu qaba. Taateen kun kutaa magaalaa kanaa fi haaraadha moo irra deddeebi'amee kan baratamedha moo? Dhimmi daa'ima ukkaamsuu
kutaa magaalaa keenyaatiif haaraadha yeroo jalqabaatiif. Garuu iddoo biraatti iddoo adda addaatti hin dhageenya. Akka kutaa magaalaa keenyaatti garuu jalqabaa akka ta'etti garuu wanti hafe hin jiru. Shakkamtootas qabuun danda'ameera. Kanaaf kutaa magaalaa keenyaatiif haaraadha jechuudha. Karaa biraatiin immoo ijoollee gara mana barumsaa deemanii gaangisteroonni wal gurmeessanii iddoon itti bajaajiidhaan butanii qarshii itti gaafatanis iddoon ture jira. Rakkoowwanii fi yakkoota gurguddaawwan kana eeruu hawaasarraa argannuu fi akkasumas karaa qaama nageenyaa keenyatiin hordoffii godhamaa tureen irra gahamee baay'een isaanii to'annaa jala oolanii jiru. Maatiin daa'ima kanaa argachuudhaaf jedhanii qarshii kana kaffalanii turanii qarshii kana akkuma kaffalaniin eessatti akka kaffalan namoota akkamii akka isaan irraa qarshii kana fuudhee eeruu atattamaan dhufanii nuu kennanii keessattuu nuti qindoomina qaamolee nageenyaa qofaa miti hawaasni mataa isaatiin humna kana bira qaama nageenyaa kana bira dhaabbatee yakkoota hawaasa keessatti bifa dhoksaatiin raawwatamu kana poolisiidhaaf eeruu kennuu irratti kennuu qofaa miti immoo poolisii wajjiniin ta'anii gargaaranii shakkamtoota kana to'annaa jala oolchuu irrattis dhugaadhaaf taanaan hirmaannaan hawaasaa milishaa keenyaa fi qaamolee nageenyaa keenyaa baay'ee guddaadha jechuun hin danda'amu. Magaalaa Bishooftuutti dhugaadhaaf taanaan hawaasni magaalaa Bishooftuu akkasumas kutaa magaalaa Dhibaayyuu hawaasa keessattuu qaama nageenyaa hawaasa jaalatudha. Qaamni nageenyaa yeroo tuqamu hawaasa hin jaalanneedha. Quuqamni inni qaama nageenyaatiif qabuu fi qaama nageenyaa wajjiniin dhugaadha. Haarsa illee gaafata yoo ta'e haarsaa kaffaluudhaaf hawaasa qophii qabudha. Tokkoffaa gargaarsi fi deeggarsi utubuun hagammaasin nuuf godhaa jirtan kun borus kana caalaa jabaatee akka inni itti fufu kanan dhaamsa koo dabarsuu barbaadu. Kan biraa inni guddaa fi inni olaanaan keessattuu ganna kana wajjin wal qabatee mallattoowwan tokko tokko amma mul'atan ijoollee ganna kana manni barumsaa cufaadha. Ijoolleen ganna kana bakka ishiin ooltu oolmaata ijoollee isaanii sirriitti to'achuu hordofuu rakkoo adda addaa keessa akka isaan hin gallee fi akkasumas namoota rakkoo adda addaa ijoollee irratti uumanii kanaan xalafamanii miidhaan addaa kan irra hin geenye. Kanaaf sirriitti ijoollee isaanii eeggachuun barbaachisaa ta'a. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya sarara diimaa kana gammaatti hordoftan ture. Qophii kana irratti maatii daa'imaas dubbisuudhaaf yaalleerra garuu dhimma addaatiif iddoo biraa deemanii waan jiran isaaniin argachuu hin dandeenye. Akkuma kana qaamolee garaagaraa amma danda'amu dubbisnees biraan geenyeerra. Isinis qophii kanarraa waan baay'ee kan irraa barattan abdii guddaa qabna. Torban sagantaa biraa walitti deebina yeroo gaarii.